Itoophiyaan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo waggaa afurii oliif mana hidhaa turan hanga tokko mana hidhaatii gadhiisuun dhagahameeti jira. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromootii fi qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo jijjiirama siyaasaa dhufe hordofanii gara biyyaatti galan mootummaa mormitu jechuudhaan murtii tokko malee waggaa afurii oli mana hidhaa keessa turan keessaa Jaal Abdii Raggaasaa Lammii Beenyaa, Dr. Gadaa fi Mikaa'el Booranaa faan hiikaman oduun jettu gama miidiyaa hawaasummaatti yoo naanna'u aktiivistii fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mahaammadiis hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo waggaa afur mana hidhaa turan mootummaan Itoophiyaan hiikuu ibsuudhaan warra hafanis hiikuun biyyattiin tarkaanfii sirrii jalqabuu karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxanseeti jira. Wallabdee Somaaliyaa fi Masri ilaalchisee hokkarrii waraanaa ka'uuf jaamee hafarfamuu ilaalchisee xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mahaammad dabalatee aktiivistoonnii fi hayyoonni hedduun xiinxala kannaatti jiru. Itoophiyaan diinota alaarraa isitti dhufu ifirraa ittisuudhaaf tokkummaan biyya keessaa barbaachisaa ta'uu fi ilaalcha rakkoo siyaasaa biyya keessaa furuun tokkummaa biyyaalessaatiin diinota akka biyyaatti alaarraa isitti dhufu qolachuudhaaf waan murteessite fakkaata jechuudhaan namoonni xiinxalanis ni jiru. Hiikamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo hanga tokko gadhiifaman jiru ilaalchisee ammas araara biyyaalessaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin buusuuf haldureewwan adda bilisummaa Oromoo gaafatte keessaa kadura hooggantoota isii mana hidhaa jiran akka hiikamaniif jalqaba irratti gaafatamte furuuf adeemsi eegale kan fakkaata jedhanii namoonni xiinxalanis ni jiru. Garuu haala yeroo hordofee mootummaan Itoophiyaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran hiikuu jalqabuun wallabdee biyya keessaa xiqqeessee diinota alaarraa itti dhufu dura dhaabbachuuf kan murteesse ta'ullee ni akeeka.